Egaa haadhati bira deemee kophummaan biyya alaa kana keessatti na leenjifte kan arge wayyoo du'ee as na qabaa achi na qabaa jedheeti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleewwan nagaa qabdu jirtu fayyaa keessanii arralee viidiyoo haaraa qabadhee isinii dhufee jira. Viidiyoon haaraa akkuma dheengadda waadaa isinii seeni waa'ee ciniinsuu yeroo dahuudhaaf kaanutti yeroo amma ciniinsuun nama qabdee dahuudhaaf qopheessaa jirrutti maal akka gochuu qabnu wanta ani godhe wanta na fayyadee keessa bahee tare takka takkaan isiniif hima. Inshallah obsaan dhageeffadhaa haga xumuraa viidiyoo kanammoo yoo jaallattan like gochuu hin dagatinaa, subscribe godhaa obboleewwan haaraa yoo dhuftan jiraattanillee gara viidiyoo inshallah. Dubartiin takka ji'a 9 seente jechuun sa'aatii kam keessattiyyuu ciniinsuun isii qabatuu danda'a, yeroo kam akka isii qabatu hin beektu. Haga ciniinsuun isiin qabanne duratti ammoo dhukkubbii garagaraatu itti dhagahama. Yeroo garii akka ciniinsuu godhee dhukkubbiin nama qabee nama gadi dhiisa, qabee gadi nama dhiisa. Garuu ciniinsuu miti lafa jaloo jedhama biyyatti, akkas lafa jala osoo ciniinsuun nama hin qabne guyyaan dahumsaa hin geenne dhukkubbiin nama qaqqabatu jira. Dhukkubbii san immoo ciniinsuudha ka jedhu adda baafatuu qabdanii. Viidiyoo ciniinsuun yeroo nama qabdu akkamitti adda baafatuu dandeenya, akkamitti addaan beekna ka jedhu ammoo inshallah yeroo itti aanutti ilaalee guyyaa tokko isiniif waraaba. Tokkoffaarratti wanti ani godhe yoo jiraate wanti kun ciniinsuudha moo ciniinsuu miti jechuu isaa eega addaan baasee ciniinsuu isaa ta'uu beekee wanta qaba walitti qaqqabatu narraa malu kana barbaachisu hunda isaatiyyuu haga guyyaa ciniinsuun kiyyan gahinitti ka boorsaa hospitaalaallee qopheeffadhee lafa kaa'adhe boorsaa hospitaalaallee akkasini hojjedhu yoo barbaadan ammoo viidiyoo isaas jalatti naa barreessaa, komentii jalatti inshallah isinii barreessaa. Ani amma wanti ani godhe keessaa tokko wanti kun ciniinsuudha baqqaa dhuftee jirti jedhee eega beeke qaama kiyya haga danda'e tokko sodaarraa of qusadhee enerjii kiyya alatti hin fixre wanta hedduu ganaa fuula kiyya dura na eeggata waan ta'eef enerjii kiyya ol qusadhee haga danda'e tokko yeroo dhukkubbiin natti dhuftee jirti dhukkubbii kiyya obsee danda'a, yeroo ammoo dhukkubbiin na dhiiftee jidduu sanii boqonnaa qabutti hirrafe amma guddinni ciniinsuun kiyya kana qaban halkani suutaan eegasii natti jabaataa dhufa malee halkan hirriba keessaa na kaasa. Yeroo isin narraa deemtee bakka amma dhukkubbiin sun na gadhiisee jedhetti haga danda'e tokko hirribatti gadi deebi'ee relax godha qaama kiyya kana enerjii kennaa fi enerjii bilaashatti ofirraan fixu ganaa waa hedduun na eeggata. Lammaffaarratti ammallee wanti ani godhe yeroo akkasumatti deddeebitee itti hirribillee narraa badaa deema. Wayita hirribi narraa badu sanitti deemee bishaan oowwaa faa keessa seenee nafa dhiqadhaa qaama kiyya kana taabii bishaanii kana guutee keessa ciisee bishaan oowwaa dhiqadhee of qulqulleessee bakka amma asirraa achi natti jabaataa deemee innaan gara mana yaalaa deema jedhee waan of qopheessuuf nafa dhiqadhee bishaan oowwalleen akka malee nama gargaara qaama oowwisuuf. Lammaffaarratti ammallee wanti ani godhe keessaa tokko mana keessa deddeema. Yeroo amma bakka hirriba na dhoggitee armaachi rafuu hin danda'u jedhee qaama kiyyallee dhiqadhee gadi bahee jedhee haga isiin natti jajjabaattu eegu dafee haga isiin natti jabaatteetti ammoo hospitaalallee deemuu jaaladhu miti. Haga isiin ciniinsuun kun natti cimee jedhu mana keessa deddeema hin taa'u gadi asii achi mana keessa kana keessa of marsaa qaama kiyya kana exersaayisii dalagsiisa as deema achi deema. Ammas darajaa kana ol bahaa gabbahaa darajaa ammoon akka malee nama dadhabsiisa. Darajaa xiqqashuma hojjedheen ammas dura darajaa fooqii faa keessa yoo galtan ta'e yookaan ammoo apartimentii adda addaa darajaa tokkoffaarraa haga 2-3 qaba. Darajaa sanniin gabbuutanii ol kortan akka malee nama gargaara. Darajaa sanaan mokkoree jira garuu hafuura na kutee yoo hafuura natti kutee na dadhabsiisee jennaan wanti kun hinaan ta'u hafuura kiyya ammayyuu narraa kutaa jira humna kiyya sinarraa fixata jedhee dhiisee in hojjenne. Garuu yoo dandeettanii jettan akka malee nama gargaara. Darajaa ol bahuunilleen yeroo amma kinoo qaama keessan darajaa kana ol baatan miila keessan ol fuutan gadi fuutan miti. Lafee amma ilmoon keessa jirtu ka aslamii ka ammas dura sin argisiise sani lafeen sun ol deemti gad deemti ol akkanu darajaa ol baanee gadi baanuun akkana jennuun lafeen sun ol gadi socho'aa deemti. Yeroo si socho'aa deemtutti qaamni illee banamaa ilmoon achi keessa jirti mataa gadi deebitee holga keessa jirti waan ta'eef gadi dhiibataa dhufti. Doktora wahii akkas jetturraa dhagee akka malee nama gargaara. Muntaa'ina haga danda'ame tokkoon yoo deemuu dadhabdanii darajaa sanillee ol bahuu gabbahuu dadhabdan ciisaa malee hin taa'ina. Taa'uun nagas mara gaarii miti. Yeroo ulfaa taa'uun iyyuu guddaan barbaachisu keessattuu yeroo ciniinsuu san taa'uun gaarii miti hin taa'ina haga dandeettan tokko.
yoo akka kiyyaammoo darajaa ol baatanii gabbahuu dadhabdan kubbaa amma dheengadda sin agarsiisan san yoo mana keessaa qabaatan kubbaan sunillee akka malee nama gargaara. Kubbaa saniif fayyadame ammaan mana keessa deemee dadhabee yoo jedhu dhufee kubbaa sanarra taa'ee kubbaa sana asii achi akka amma dheengadda sin agarsiisan kubbaa sanarra taa'ee qaama daleessiisa. Kubbaan sun akka malee nama gargaara yoo mana keessaa qabaatanii jettan kubbaa sanarra tattaa'aa hoo dadhabdan ammoo ciisaa. Walumaa galatti kana osoo hin jenne ispoortii qaamaa ka ilmoollee namarraa hin miine ka namas hin dadhabsiisne mana keessa deddeemee ispoortii dalagee. Afuraffaa irratti ammas wanta akka malee nama gargaaru wanta oowwaa dhuguudha. Wanta qaama kan kee kana oowwisu wanta akka shaayii ta'ee muuqii ta'ee ammas bishaan illee bareedaadha. Bishaan firiijii keessaa qabbanaa saniin ta'in malee bishaan illee bareedaadha. Wanta qaama kan kee kana haayidireetii godhu wanta amma si fincaansisu qaama kan kee kana akka bishaan hin guutamu gochuu qabda. Wanta dhangala'aa dhuguu qabda. Hin yaadadha wallahi ani daa'ima kiyya tokkoffaa biyyatti gaafa ciniinsifadhu haadhi tiyya ciniinsuu ta'uu argitee jennaan kaniin kaatee kasala qabsiiftee mana kana oowwistee shaayii oowwaa danfistee muuqii wanti bishaan ta'e ka qaama keenya keessa gadi seenu ka isiin naaf hin godhin hin jiru hin yaadadha. Kaniin kaatee kasala qabsiiftee mana kana keessa deemtee kasala qabsiiftee shaayii danfistee akka manni kun oowwuu goote akka qaamni kiyya na oowwuu goote dhugi naan jechuu turan shaayii oowwaa kana fa'aan ammoo yeroo sani dhukkubbii waan harkaan qabduuf wanta nyaatamu wanta dhugamu waan kana hundayyuu tokkocha isaatiiyyuu hin fedhu hin barbaadu jedha. Si gargaara ammallee akka malee na haqqisiisa. Ani yeroo wanta tokko akkana gadi fudhadhee jedhutti ol na deebisiisa. In jaaladhu dideetiin barbaadu jechaa ture. Garuu akka malee nama gargaara faayidaa wanta sanii yeroo sanitti hin beekne ani. Egaa haadha tiyya biraa deemee kophummaan biyya alaa kana keessatti na leenjifte kaane arge. Qaama kan kee dhiiga kan kee akka inni oowwu taasisuun ammoo akka malee nama gargaara. Doktora irraayyuu dhagahe ani doktora irraa dhagahee yeroo dhumaa kana keessatti itti fayyadame akka malee na gargaare. Wanta qaama keessan oowwisu shaayii ta'ee muuqii ta'ee bishaanumayyuu ta'ee ammatti dhuguu qabdanii bishaan ammoo yeroo jedhu kana asuma haayilaandii bishaanii fuutanii asumatti giri gootanii haga quuftanii dhugdan osoo hin taane xiqqishuma 2-3 takka akkana gadi giri gootanii dhiiftanii xiqqoteettanii ammallee itti deebitanii dhugdanii. Hoo ammoo akka kiyya ka ol isin deebisiisu wanti isin fudhattan mara ol isin haqqisiisu ta'ellee hin dhiisina. Gar ol nama deebisuun sunillee bareeda. Yeroo hedduu wayitee akkas waa gadi fudhatanii jedhan ol nama deebisaa onneen nama irbamtii wanta fudhatan wanta nyaatamu wanta dhugamuyyuu nama hin feesisu. Yoo akkasitti ofirraa isin dhoowwee ka ol isin deebisiisu ta'ellee hin dhiisina. Ol nama deebisuun suniyyuu bareedaadha. Yeroo amma haqqisan kan asii haqqedhanii ol haqqeesi ol nama dhufaa miti. Yeroo ati ol jettutti qaamni kan kee hundi push gadi godha osumatti argituuti ilmooniyyuu gadi dhiibamti gadi namaa dhiiba. Haqqisuullee bareedaadha wanta si haqqisiisu wanta qaama kan kee oowwisu wanta adda addaa qaama kana keessatti gadi fudhadha. Akka malee nama gargaara ofitti hin laafina qaama keessan akka inni qorratu hin hayyaminaa fi shanaffaa irratti lakkoofsayyuu wal keessa oofee tokko lama osoo jedhu lakkoofsa gamirrayyuu akka jiruuf hin beeku garuu shanaffuma jedhee shanaffaa irraa jalqaba. Shanaffaa irratti ammallee kama kanaan wal fakkaatee miila qaama keessan akka inni qorratu hin hayyaminaa fi uffata fufurdaa kaa'adha. Uffata fufurdaa gaa'onii kanneen ofitti kaahaa miila keessan keessattuu miila keessan fa'aa akka inni qabbanaa'u hin hayyaminaa fi kaalsii takka yoo isin gahu diddeellee 2-3 maaliif walirraa hin darrabne kaalsii kaa'adhaa miila keessan akka inni qabbanaa'u hin hayyaminaa fi qaamni keessan oowwee yoo jedhu akkasumaan dalaga ciniinsuullee isinitti ariifachiisa. Akka ciniinsuun isinitti ariifataa dhufte dhukkubbiin isinitti jabaataa dhufte jechuun ammoo dhukkubbii sanis daftanii keessa bahuudhaaf of qopheessaa jirtan. Hoo ammoo qaamni keessan qabbanaahee raftanii ciniinsuun keessan addaan turee dafee isinitti dhufaa hin jirre akkasuma dhukkubbiilleen isinumatti turaa yeroo isinitti dheerataa deemti. Daftanii sa'aatii isinii kennametti yoo hin ta'in ammoo uummanni kun dafeellee wanta biratti namatti fiffiiga warri doktoraa kuni. Kanaaf isinillee haga dandeettan doktora qofarratti of gadi hin dhiisina haga dandeettan of gargaaraa akka qaamni keessan oowwu hayyamaa fi wanta oowwaa fudhadhaa qaama keessanillee oowwisaa uffata fufurdaa kana kaa'adhaa akka malee isin gargaaraa qaamni keessan oowwee dhiigi keessan dafee oowwee yoo jedhe akka daftanii ciniinsifatte akka ciniinsuun keessan isinitti oowwuuf isin gargaaraa. Jahaffaa irratti ammas yeroo akkas bishaan dhugdanii jettanii fincaantu akka malee nama rakkisa. Fincaantu amma nama dhufa amma gadi nama dhiiba fincaanii. Yeroo fincaan akkasitti isin dhufisanillee haga dandeettan fincaan ofitti gadi hin dhoowwina.
fincaan hoo isin fincaan keessan qaama keessan keessatti kuustanii jettan ilmoon illee gadi dhiibama karaa ammoo fincaan cufee qabatee jira hoo isin fincaan san ofitti ol dhoowwitanii jettan ammoo ilmeen gara gad dhiibatuun hin qabu akkasuma ciniinsuun keessanillee isinitti turaa deema isinitti ture jechuun ammoo gara biraallee isin geessaa deema kanaaf fincaan isin qabee jennaan haga dandeettaniin fincaan guddaayyuu miti xiqqishuma xib jedhu bakka sa'aatii namarraa fixu asuma achati mana fincaanii deemtullee xiqqishuma takka fincaanta guddaa miti garuu haa ta'u bishaan amma ati dhugdu sun su fincaansisaa qaami kan kee haayidireetii ta'a fincaan ati fincaantu sun ammoo akka malee si gargaara fincaan san yoo ofitti qabdee jette ilmoolleen gadi dhiibatti ati ammoo fincaan ofitti qabdee fincaaniif ilmoo karaa cuftee jirta fincaan kan kee karaa cufee jira akka ilmoon gadi hin dhiibamne godha waan ta'eef fincaan illee ofitti hin qabin haga dandeetti tokko fincaan kan kee dhufee jennaan deeme fincaanii ofitti hin qabini hoo ammoo mana yaalaa deemtee hospitaala keessa jiraattee sireerra ciisaa jiraattee illee fincaan si qabee ennaan warra narsoota yookaan doktoroota fincaanuu barbaadee dhiigaafadhu deemuu hin dandeettu bakka si ilmoon dhufuudhaaf kalooftee jirti mana fincaanii deemuu hin dandeettu namaan jedha yeroo garii yoo ilmoon kan kee dhihaatee jiraate hoo isaan akkasiin jedhanillee ofumirrattiyyuu gadi dhiisi rakkoo hin qabu mana yaalaatti uffata isaaniitti fayyadamtaa ammallee hoo fincaan ofitti dhoowwiteef dhiiftellee achi boodayyuu dhiigaayyuu waa hedduu dhangala'aa adda addaatti surraa bahaa jira waan ta'eef fincaan ati fincooftee gadi baaftee qaama kan kee banaa gootu sunillee akka ilmoon daftee gadi si dhiibamtuuf si gargaara fincaan illee ofitti hin qabinaa fincaan illee amma isin qabuufillee wanta dhangala'aa hedduu dhugaara torbaffaarratti ammas dogongorri guddaan dubartiin hedduun hojjettu anillee hojjedhee amma sirreesse keessaa tokko haga deennee ilmoon kenna dhuftutti siree sanarraa waliin jennu achumarra ciifneeti ciniinsuu kenna eeggannu akkas gochuun gaarii miti dogongora yeroo mana yaalaa amma ciniinsuun kenna nutti jabaatee obsuu dadhabnee asii achi mana yaalaa nu barbaachisa jennee mana yaalaa deemne dubartiin irra guddoon isii dogongorri isin hojjettu keessaa tokko yeroo doktorri nu laalee maashinii garagaraa ka ilmoo dhageeffatu wanta garagaraa nutti hidhee siree nu kenne siree kennarra ciifne jenne yeroo dhukkubbiin nutti laaftee amma sireerra ciifnu sanatti haga dandeettan hin ciisinaa kaa ciisumtu uummata akka nama fayyadu akka ciniinsuun qabbanaa'u ciniinsuun namarraa gadi qabbanaa'u nama godha malee uummata akka nama gargaaru ciisichi ka'aatii haga dandeettan ruumii bakka mana dahumsaa ruumii keessatti nama ciibsan kutaa keessa nama ciibsan san keessatti haga dandeettan ka'aatii asii achi waahila nama si wajjin jiraatu yoo qabaattan waahilli sin gargaare ruumii keessa asii achi haga dandeettan takka yoo deddeemtanii hoo deemuu dadhabdan ammallee siree mataa siree qabattaniiti hoo isinii danda'ame olteettanii gatteettanii yookaan ammoo qaama keessan asii achi akkana sochooftan akka malee isin gargaara sunillee ciisuu irra calliftanii ciisuu irra kaatanii qaama keessan sosochooftanii ilmeelleen ciniinsuullee akkasumatti isinitti jabaataa cimaa deema ilmoolleen akkasumatti gadi dhiibataa dhufti haga dandeettan takka haga doktorri bakka amma asii achi sireerraa socho'uun qabdu ilmoon kee dhufee jira dhiibatuudhaaf kalooftee jirta haganni isin jedhutti yeroo doktorri si yookaan ammoo narsoonni si ilaaluudhaaf dhufanitti ciisii haa silaalanii yeroo isaan silaalanii geeffatanitti intaa'inii wama hoo jedhu hookaa ruumii keessa deddeemii yookaan siree qabadhu taa'ii ol ka'ii yookaan ammoo asii achi wama ta'e hojjedhu qaama kan kee hojjechiisi malee hin ciisin ciisichumaa siin godhu siin gargaaru wanti si gargaaru qaama kan keessa sochoosuudha. 8ffaarratti ammas tokko dogongorri guddaan ani osoo hin beekin duraan ijoollee hedduu irratti illee hojjetaa ture ka ammoo dhuma kanarratti sirreeffadheellee faayidaa guddaarraa arge ammas akkasuma dubartoonni hedduun osoo hin beekin hojjetan keessa tokko qabxiin irra guddaan bakka kana yeroo kun amma dhukkubbiin nu qabdutti osoo hin beekin amma kinoo namni gariin ciniinsuun qabadee jedhu yeroo dhukkubbiin akkasitti itti dhagahamu san namni garii wayyoo du'ee asna qabaa achina qabaa jedheeti akkas jedhee iyya garaagara namni haalli inni dhukkubbiitti ibsatu garaagara kun du'ee na qabaa jedhee iyya namni gariin ammoo kanumatti dhukkubbii kan of keessatti gadi qabate jedhee ani afaan barne makkana of nyaatu jedhee dhukkubbii kana haga danda'eetti jedhee of keessatti gadi nyaadha ka akkasitti waa jedhee iyyuu sanii fi ka akka kiyya jedhee of keessatti gadi nyaatu sunillee gaarii miti ciniinsuu irratti akka malee enerjiillee namarraa fixa akka ciniinsuun namatti jabaatullee wanti godhu keessaa tokko kana bakka kana
akkam gochuu qabdanii yoo isin du'e jettanillee du'e jettanii iyyitaniif dhiiftanillee dhukkubbiin isin hin dhiiftu dhukkubsattaniituma keessa baatanii dabartan malee kanaaf yoo isin waa jechaa ooltan enerjiin keessan humni keessan iyyanna saniin fixxanii yeroo silaa ilmeen dhufteeti atin dhiibbattee humna kan kee qabdu hunda fayyadamtee ilmoo gadi baasuudhaaf yaaltutti osoo achiyyuu gahinooti waa naqabaa nagadhiisa itti iyyitee alatti enerjii kan kee fixxe humni kan kee xiqqaataa deemaa wayita silaa dhiibatuun bira gahee dhiibatuu hin dandeettu ilmoolleen akkasii keessaa baatuufillee hin gargaartu wanta biraarra of geessita kanaaf akkasitti iyyuulleen nama hin gargaaru nami akka kiyyaa ammoo asuma iyyuu jedhee dhukkubbii kana of keessatti gadi ciniinnatee jedhee asuma dhukkubbii kana qabatee of keessatti gadi nyaatu sunilleen qaama isaa hidda qaama amma laakiin yeroo amma jedhee akkasi kottoonfadhee dhukkubbii kana jedhee of keessatti gadi jedhu hidda qaama kiyyaa kana hunda isaatiyyuu akkana ka walitti qabu jedhee walitti waan qabuufi qaamni kiyya hiddi kiyya hundi hin kottoonfata akkas jedhu san hin kottoonfata ilmoon ammoo dhukkubbii yeroo akkas namatti dhagahamtu san ilmoon gadi dhufaa jirtu gadi dhiibamaa jirtu ciniinsuu yeroo akkasi qabdee dhukkubbiin sitti dhagahamu san ilmoon ka gadi deemtu wayita isiin gadi deemtu san ho'ate asiin gootee qaama kan kee kana gootee asii qaama kan kee kana qabde eessa akka ilmoon gadi deemtu hayyamtaa firee hiddi kan kee hundiyyuu kottoonfate akkasumatti Khaaliqur Rahmaan namaa gargaaraa akka ta'ellee ta'ee sirrallee turtu keessuma baatee dabarta haa ta'u akkasitti dheerattuuf goota akkasitti jettee ofitti gadi qabdu san akka dheerattuuf goota hoo ijjite enerjii kan kee alatti baafteellee humna kan kee osoo bakka silaatti baaftuun ga'inii baaftee fixxa akki gochuu qaban qabxiin irra guddaan kana bakka nama irratti argee bakka dogongora kiyya sirreeffadhee sirreesse keessaa irra guddaan bakka kana wanti gochuu qabnu hafuura kenna wayitee dhukkubbiin akkasin nutti dhuftutti hafuura keenya haga dandeenye tokko qaama keenya gadi dhiifnee riilaaksii goone asii akkana walitti kottoonfatuu miti gadiman qaama keenya haga dandeenye tokko gadi dhiifneeti yeroo dhukkubbii san hin beeka inda iyyadattuyyuu ani hedduu dagadhee dafeef yaadachiise iyyadattuyyuu bakka kanatti ammoo akka gochuu qabnu qaama keessan dura of barsiisuu qabdan osoo ciniinsuun isin hin qabne dura exercise amma isin agarsiisu kana of barsiisuu qabdan akka yeroo amma ciniinsuun isin qabatte akkana yaadattanitti daftanii jettanitti akka malee nama gargaara viidiyoo addatti isin hojjedha inshallah yoo jaalattan hojjedhu jedhaadha isin hojjedha wanti isin gochuu qabdan qaama keessan riilaaksii gootanii yeroo dhukkubbiin akkasin isinitti dhagahamu san hafuura haga dandeettan ol fudhattanii gab fudhattan hafuura ol fuutanii gabbaaftan ol fuutanii akkamitti yoo gootan isin agarsiisa amma isinitti illee mul'atu hin beeku hafuura suuta funnaaniin jettanii gabbaaftan jettanii funnaaniin ol fudhattanii afaan keessan walitti cuftanii funnaaniin jettanii ol fuutanii jettanii qaba akka malee nama gargaara walla qaamni keessanillee in hiikkataa indom enerjii biraa ammallee qaama keessanii gad fudhattanii of hin dadhabsiiftanii hin beeka dhukkubbiin namatti dhagahamaa deema ammoo dhukkubbii yeroo jedhanii ofitti gadi qaban saniif yeroo iyyanirra yeroo ati qaama kan keessa riilaaksii gootu akka tokko xiqqoo dhukkubbiin illee sitti akka waan las jedhu wayii tokko namatti dhagahama waan argeefi video kana ammoo addatti isinii waraaboo kan isin fayyadu ta'inaaf hima hafuura keessan iyyaa sagalee baasaa woo barbaadan haga danda'am tokko sagalee ammoo practice godha osoo ciniinsuun gaaga ciniinsuun keessan isin qabne dura torbaan tokko lama dura practice godha hafuura akkamatti baafatan kan enerjii fudhattanii suuta gabbaaftan fudhataa suuta gabbaaftan qaamni keessanilleen hiikkataa ilmoolleen gadi dhiibatti akka malee nama gargaara sistema san qajeelan itti fayyadamaa qajeelan nama gargaara dura haga ciniinsuun keessan hin qabne yookaan qaama keessan barsiisuu qabdani ammallee dhumarratti yeroo bakka dhiibbaallee osoo amma jedhanii gadi dhiibatanii ilmoon gadi baatu sanis osoo hin gahin dhukkubbii addaa namatti dhagahamu ka miila kan kee kanayyuu akkati walitti hin cufne nama dhoogu wahiitu jira
yeroo amma kino dhumarratti amma ilmoon gadi dhiibatuudhaaf dhufuudhaaf kalaahaa jirtutti osoo wayita ilmoo dhiibatuudhaaf ta'an sana osoo hin taane yeroo ilmeen dhiibatuudhaaf kalaahaa dhuftu wahiitu jira namatti dhagahama yeroo dhukkubbiin akka malee namatti oowwitee wanta qabattuuf wanta gadi dhiiftu of wallaaltu tokkotu jira yeroo amma akkas ilmoon dhukkubbiin isaa sitti jabaataa dhufe ilmoon si ciniinsuun isaa sitti jabaataa dhufe sanii miila kan kee wanti fedhe yoo dhufe akkana walitti qabdee hin ciisin. Sireerraallee yeroo san gadi bu'ullee namaaf hin hayyamamu doktorrillee dhufee narsoollee waa hedduu qopheeffataniiti haga ilmoon gadi dhiibatuudhaaf qophooftuuf kasi eegani yeroo amma dhukkubbiin akkasitti dhagahamu san wannummaan fidee yoo dhufe dogongorri irra guddaan kana ko hojjetamuu ture miila kan kee akkana walitti qadaaddeeti hin ciisin yeroo dhukkubbiin nama qabdu sawwama of gootuyyuu hin beeytu hin beeka garuu haga danda'e tokko of yaadachiisuudhaaf mokkore. Miila kan kee kan akkanatti walitti qabdee hin ciisine wanta akka tiraasii faa fuudhi miila kan kee jala kaa'adhu wanta kana ammoo waa hela hoo abbaan manaa ta'ee haadha obboleettii fira saahibba wanta akkana kana waliin nama ati hospitaala wajjin deemuudhaaf qopheeffatte nama akkasii kana fuula dura itti himtee yoo ani dhukkubbiin natti jabaate wanta akkana kanallee na yaadachiisi na gargaare yoo jetteen sibira jiraatanillee bareedaadha yeroo sanitti sammuun kan keetiyyuu hin dalagu dhukkubbiin bakka biraasii oofa waan ta'eef wanta akkasii kana waa hela kan kee kasi wajjin deemuttillee hoo himtee hoo ammoo haga danda'e tokkoonillee of yaadachiifte akka malee bareedaadha ani amma wanti an godhe qabxii amma sinii hime kana hunda isaatiyyuu silkii keessatti barreeffadhee noottii keessatti qabadheeti silkii kiyya fudhadhee deema waan ta'eef fudhadhee deeme wayita dhukkubbii haga dhukkubbiin natti hin cimin dura maal gochuu qaba hin dubbisa of yaadachiisa maal gochuu qaba jedhee irra deddeebi'ee of yaadachiise akkas godhaa silkii keessan noottii keessan qabadhaa deema of yaadachiisa haga danda'e tokko tiraasii miila keessan lamaan jidduu kaayadhaa yookaan ammoo in jira doktoroonni hoo ati gaafatte narsoonni sii kennanii doktorri wayitatti dahuudhaaf deette maleeyyuu guddaa namatti hin dhufu namni olii gadi si oofu narsiidha. Narsoota ati gaafatte piinat piilloo jedhanii tiraasii piinatii fakkaatu ocholoonii fakkaatu takkatu jira. Tiraasii san namaa kennan nama yeroo lamallee naa kennanii jiran yeroo dhumaa kananatu gaafatee gaafa duraa tokko ammoo narsiilleen ta'ulirra gaggaarii akka ati barbaaddutti wanta si barbaachisu hunda namaa gootota addaan jira osoo hin gaafatin iyyuu naa kennite gaafas ammoo isimatu naa kenne malee iyyuu hin beeku yeroo dhumaa kanatti qophaa'ee deeme waan ta'eef anumatu gaafate. Tiraasii akkasii sanit jira ka piinatii fakkaattu tiraasii san naa kennaa jedhaaniti miila keessan lamaan jidduu kaa'adhaati miilli keessan akkan addaan banamu godha cinatti ciiftanii garaa ol deebitanii ciiftanii akkuma ta'etti akkuma sinii laafettiyyuu garuu miila keessan akkanatti waa jidduu kaaha hoo tiraasii dhabdanillee wanta akka biddilibsii faa yookaan ammoo yoo isinii kennanii jedhan kinoo piilloo kanalla akkana miila keessan jidduu kaa'adha miila jidduu kaatu wanta isin fayyadu ilmoon amma gadi dhihaattee jirti bahuudhaaf qophaa'aa jirti waan ta'eef hoo isin miila keessan walitti qadaaddan karaa ilmoon gadi dhiibattuun itti cuftanii ima baati turi dhiyaadhu garuu akka dhukkubbiin isinitti cimuuf taasiftanii yoo miila keessan addaan bantaniif ammoo karaa bantaniif kanaaf ilmoo karaa hin cufinaa fi wanta akka tiraasii ta'ee biddilibsii ta'ee yookaan ammoo piinatii piilloo kana yoo argattan miila keessan jala kaadhaa gadandeettan tokko miila keessan addaan baasa sunillee akka malee nama gargaara. Dhumarratti tokko ammas wanta ani dagadhe kuni jalqaba irratti iyyuu itti qopheessuu qabda ka amma dhumarratti laasinii himu kun tokkoffaa irratti ta'uu qabaayyuu dhumarratti eega fixuudhaaf gahi yaadadhe. Akka amantii keessaniitti wanta muuziqaa sammuu keessan rilaaks isin godhu wanta akkasiisa yoo dhageeffattan akka malee bareedaa sunillee sammuu keessan kana akka rilaaks godhu isin gargaara. Fakkeenyaaf amma wanti godhuu ture qur'aana faa gadi yuutuubii irraa daawuloodii godhee gadi buufadhe akka beeksisi adda addaa yoon yuutuubii banee irraa dhageeffadhe beeksisi adda addaatti seenee nan dhibneef yeroo sanitti daawuloodii godhadheeti qur'aana faa raayyaa abbaa maccaa Abdurrahmaan Hussein faa dhageeffataa ture rabbiin jazaa isaa jannataan haa deebisuu fi Abdurrahmaan Hussein kaasetti kam akka ta'ellee hin beeku ka waa'ee guddisa ilmaanii jedhu waa'ee ijoollee ni'maa ijoollee argatuudha akkamitti guddisuu wanta ka guddisa ilmaanii inni jedhee kaasetti isaa gadi baase shanaffaa natti fakkaata lakkoofsa gam akka ta'ellee hin beeku Abdurrahmaan Hussein faa dhageeffatuu ture akka malee natti tole wayitee inni akkasitti waa'ee ijoollee ilmaanii himusan anillee ilma haaraa bareedaa argataa deema sammuu kiyya saniin rilaaks godhe
wanta akkasii wanti qur'aana ta'ee akka kiyya kana nashiidaa garagara relaxii akka qur'aana akka amantii keessanitti nashiidaa garagara akka dibbee garagara hin qabne waan akkasii san hoo daawloodii godhattanii silkii keessan keessa qopheeffatta yeroo amma dhukkubbiin akkan isin jalqabu san raayyuu erfoonii keessan gurratti qabattanii ofirraa dhageeffataa deemtan akka malee isin gargaara. Haga haasoftanii yookaan iyyitanii maal jettanii humna keessan baggara intanet ofirraa fixxanirratti wanta akkasii wanta qabbanaawaa sammuu keessan kana imaana sammuu keessanii gadi naqo kana dhageeffatan akka malee bareedaadha. Hedduu isin gargaara. Viidiyoon irraa kana fakkaata inshaallah. Yoo jaallattanii viidiyoon kun isinitti tolaa jiraate immoo waa hedduu sammuu keessaa qaba ka ani na gargaaree itti fayyadamee itti dhabamee illee osoo kana beekee maal qaba jedhee waa hedduu keessa bahee tare kaan obboleewwan kiyya hunda isaaniitii warra nama afaan kiyya dubbatu hundayyuu hin gargaaraa hin barsiisa jedhee yaadee qopheeffadhee harkaa qabutu jira. Viidiyoon kun yoo isinitti tolaa ka dhufu ta'e yoo jaallataa ka jiraattan ta'e jaallannee jirra akkanumaan itti fufi jedha anillee beekeet inshaallah gammachuudhaan akkasitti isin waan beekurraa isinii qoodu yoo jaallattan like gochuun dagatina obboleewwan keessaniif share godha obboleewwan kiyya kan yeroo ammaa lama ilmoo garaa qabdan lama ta'uudhaaf deemaa jirtan rabbiin isin haa gargaaru isin wajjin haa dhaabatu inshaallah. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti ammoo har'aaf assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.